Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenyaa akkamitti nagaa keessaniis ni jecha seenaa ajajaa duraanii waboo zoonii lixaa Laggasaa Wagii dhageessisna akka xumuraatti nu dhaggeeffadhaan afirra keenya. Ajajaan duraanii waboo zoonii lixaa Laggasaa Wagii waggoota 11 dura adoolessa bara 2008 fuula waraanni mootummaa taasise hordofuun harka qonnaan bulaa tokkotti ajjeefame akka ragaaleen miidiyaa mootummaa himutti. Dhibbana immoo dhimma ministeerri muummee Itoophiyaa lubbuu isaanii oolchuuf yaalii taasisanii akka turan dubbatanii ijoo dubbii ta'eera. Laggasaan bara 2004 koora saba ABO kan sadaffaa irratti miseensa gumii sabaa ta'ee akka filame qondaaltonni dhaabichaa BBC'tti himaniiru. Yeroo ammaa maatiin isaa qabsoof jecha dhiisee deemee biyya Awurooppaa tokko keessa akka jiran BBC'n odeeffateera. Garuu waa'ee Laggasaa Wagii maal beekna? Seenaa isaa dhaaba ABO qondaaltota dhaabichaa akkasumas namoota dhiyootti isa beekan irraa walitti fiduun isiniif qopheessineerra. Bakki dhaloota Laggasaa Wagii bakka ajajaa waraanaa ta'e itti hojjetaa turerraa fagoodha. Akka odeeffannoo dhaaba ABO irraa argame taanaan Laggasaan bara 1960 abbaa isaa obbo Wagii Meettaa fi harmee isaa aadde Buzunash Ayyaanaa irraa dhalate. Bakki dhaloota isaas godina Shawaa Lixaa aanaa Shiinoo ganda Kuyyuu Gichii jedhamtu keessatti. Seenaan isaa akka eerutti barnoota sadarkaa tokkoffaa naannoo bakka dhalateetti baratus kutaa 10 hanga 11 garuu magaalaa Finfinneetti barate. Ta'us sababa ifatti hin ibsamneen barnoota kutaa 11 addaan kutuun walakkeessa bara 1975 keessa barnoota makaanikummaa barachuun hojii hojjechuu eegale. Boodarras gara magaalaa Dirree Dawwaatti imaluun waggoota muraasaaf hojii daldalaa irratti bobba'uun jiraachaa ture. Obbo Laggasaan bara 1987 aadde Waynesheet Geetahuun jedhamtu waliin bultii ijaarratee ijoollee durbaa 3 godhachuun isaa seenaan isaa ni hima. Imala qabsoo obbo Laggasaa Wagii. Egaa ergasii bara 1990 keessa maatii isaa dhiisee qabsoo waraanaaf lixa Oromiyaa ABO jalatti gaggeeffamutti makame. Bara kana irraa eegalee miseensummaa dabballee dhaaba qondaala waraanaa akkasumas ajajaa waraanaa haga ta'utti ga'eera. Yeroo mootummaan Dargii kufu Laggasaa Wagii dabballee dhaaba ABO ture. Boodarra ABO'n chaartarii yeroo seenu aanaa qaaqee bulchaa ture jechuun seenaan isaa dhaabicharra arganne ibsa. Erga ABO'n chaartara keessaa ba'ee booda garuu Laggasaan dur daldalaan jiraachaa ture qabsoo waraanaa seenuun seenaan isaa ni hima. Falma diinaa wajjin godhamu hanga walakkeessa bara 1993 itti fufuun of ijaaruuf humna daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa ba'ee waliin ture jedha. Seenaan isaa odeeffanne. Yeroo inni karaa lixaa ture ani karaa bahaa gama Harargeetiin ture. Seenaadhaan jaallan kiyyarraan beeka jedhu miseensi gumii saba ABO obbo Mikaa'el Boora. Boodarra bara 1994 humna ABO ijaaramee qabsoof lixa Oromiyaatti deebi'e keessaa tokko Laggasaa ture. Seenaan isaa akka himutti walitti bu'iinsa darbees wal waraansa waraana mootummaa gidduutti gama lixa biyyatti gaggeeffame keessatti maqaan isaa irra deddeebiin ni kaa'ama. Bara 1998 keessa miseensota ABO leenjii addaaf biyya ollaatti ergaman keessa ture. Kan jedhame Laggasaan yeroo kana ga'een inni waraana keessatti qabu guddataa dhufuutu himama. Bara 1998 yookaan 1999tti aanaa mooraa leenjii waboo waliigalaa ta'ee kan hojjetaa ture. Laggasaan bara 2000 irraa kaasee leenjii erga fudhatee booda ajajaa waboo zoonii lixaa jalatti ajajaa damee bobbaa fi quunnamtii ta'utu himama. Boodarra guyyaa ajajaa waboo zoonii lixaa Irreessaa Caalaa erga ajjeefame booda bakka isaa bu'uun ajajaa ta'uun hanga ajjeefamutti hojjetaa turuu seenaan isaa ni eera. Yeroo Irreessaa Caalaan ajjeefame garuu hin ibsamne. Miseensi gumii shanii ABO obbo Mikaa'el Booraan akka jedhanitti lolli Itoophiyaa fi Eertiraan booda bara 2002 irraa kaasee hanga bara 2008tti isumatu gaafatamaa ture jechuun himu. Laggasaa Wagii akkamitti ajjeefame? Ajajaa waraanaa Laggasaa Wagii duula waraanni mootummaa taasiseen adoolessa bara 2008 harka qonnaan bulaatti akka ajjeefame dookumentariin miidiyaan biyyaalessaa biyyattii yeroo hojjete agarsiisa. Wanti dookumentarii keessa turee fi akkaataan ajjeechaa nuti miseensota achi turan irraa walitti qabnu tokkodha jechuun qondaalli ABO obbo Mikaa'el BBC'tti himaniiru. Laggasaan lola garaa booda qofaa isaa hafee dhukkubsatee mana namaa seene kan jedhu obbo Mikaa'el. Isa dookumentarii irratti uummata ijibaateen ajjeefame jedhamu garuu hin fudhatani. Duruma akka loltoota kaanirraa adda bahu kan isa taasises lola yeroo adda addaa irratti taasifame. Ibsa dhaabi ABO jimaata dheengaddaa baaseen erga obbo Daawud Ibsaa odeeffannoo muummee ministeera Abiy Ahmed yeroo hojjetaa dhaabbata isaa irraa argatan Laggasaa bira ga'u isaanis himanis inni murtii biraa fudhate. Loltoota ajaja isaa jala jiran kan bakkoota adda addaatti
bobbaasa jiru marfama diinaa keessatti naannichas diinaaf dhiisee bakka sana kan gadi lakkisne ta'uu isaa beeksisuudhaan murtii fudhate jedha ibsichi. Kana booda osoo hin turin Laggasaa Wagiin ajjeefame. Laggasaa Wagiin keessumaa dhaloota ammaa biratti haalaan ni beekama. Keessumaa namoonni seenaa isaa beekne jedhan waraanaan akka cimaa ta'e dubbatu. Jaal Laggasaa Wagiin nama waraanaan cimaa ture, nama lolee lolchisiisu ture jedhu obbo Mikaa'el Booraan. Jaallan isaa fi uummata isaa biratti qofa osoo hin taane diina biratti illee guddoo beekamee rakkina guddaa diinatti uumaa kan turedha jedhu. Kan odeeffannee BBC Afaan Oromoodhaan waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa.